Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattootaa reediyoo Warra Wangeelaa. Reediyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya wajjin qopheessaa reediyoo Warra Wangeelaa ana roobsan makkootii lafa jirtan maratti amma sirra deebi'ee nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u jedha. Akkuma baay'een keessan hubattan yookanis immoo beektan ji'a Septeembar kanaa kaasee hanga baatii Nooveembar xumuraatti biyyoota garagaraa keessatti yeroo galataa yookanis immoo ayyaana galataatu gaggeeffama. Ayyaanni kun biyyoota garagaraa keessatti maqaa garagaraatiin beekama akkuma biyyichaatti. Biyyoota afaan Ingilizii dubbatan biyyoota akka Kanaadaa fi Ameerikaa keessatti immoo Thanksgiving jedhamuudhaan beekama. Biyyoota afaan garagaraa kee dubbatan keessattis afaanota isaaniitiin jechoota garagaraatiin hawaamu malee kaayyoonsaa Waaqayyoof galata galchuudha. Biyyoota akka Ameerikaa fi Kanaadaa fi kana keessatti National Holiday yookanis immoo ayyaana biyyoolessaa ta'e kan ayyaaneffamu si'a ta'u manneetiin barumsaaf waajjiraaleen hundi cufamanii nyaataaf dhugaatii mi'aan qophaa'ee eebba Waaqayyo waggaa sana keessa ittiin isaan eebbise tarreessaniitu Waaqayyoof galata galchuudhaan ayyaanicha akka gaariitti kabaju. As biyyan keessa jiraadhu biyya Norway kana keessatti hammasaa biyyoota Ameerikaa ayyaana biyyoolessaa ta'ee manni barumsaaf manni hojii hin cufamin malee baatii Septeembar keessa maqaa Host Takkefest jedhamuun sadarkaa waldaatti ni kabajama. Namoonni gosa kuduraaf muduraalee garagaraa waldaatti fidaniitu Waaqayyosa lafti magarsitee akka isheen ija laattu godhetti galateeffatu. Biyyoota garagaraa Aasiyaa fi Afrikaa keessatti illee ayyaanni kun akka aadaaf beekamtii isaaniitti sirna ho'aatiin ayyaaneffama. Biyya keenya keessattis torbanoota dhufan kana keessatti kan ayyaaneffamu ayyaanni Irreechaas ayyaana galataati. Sirna ayyaaneffannaa Irreechaa irratti maaltu ta'a? Wanti achirratti ta'u amantii keenyaan walitti bu'amoo wal jifata? Amantootni Wangeelaa ayyaana Irreechaa akkamitti ilaalu? Akka amanaa tokkootti ayyaana Irreechaa irratti argamuun irra jiraatamoo argamuun irra hin jiraatu? Gaaffilee kanaaf kabiroofis akka deebiinuu kennaniif keessummoota lamaa affeereen jira. Abbootii keenya kan ta'an umriidhaan jaarsolii bulan beekumsaan immoo qorannaa garagaraa adeemsisuudhaan kitaabota baay'eef waraqaa qorannaa hedduu kan qopheessan waldaa kiristaanaatti immoo gaggeessitootaaf akka abbootii amantaatti kan kabajamaniif kan jaallataman keessummaa laman qabaa lubaa Dr.Dabalaa Hirphoo Hermansburg Jarmaniirraa akkasumas immoo lubaa Dr.Dabalaa Birrii Chicaagoo Illinois irraatii kunoo sararra jiru lamaan keessanuu baga nagaan dhuftani. Baay'een gammadaa egaa lafa jirtanii yeroo keessan nuu laattanii dhaggeeffattoota keenyaaf dhimma baay'ee barbaachisaa ta'e kanarratti ibsa nuu kennuuf tole jechuu keessaniif baay'een gammadaa. Gaaffii koo isa jalqabaa ayyaanni Irreechaa kun maali isa jedhuun maaliif hin jalqabnu? Luba Dr.Dabalaa irraatiin jalqaba. Ayyaanni Irreechaa kun maali attamitti ibsitu? Aadaa Oromoo keessatti immoo bakka maalii qaba? Achumaan immoo tokkummaa Oromoof iyyuu bakka maalii qaba? Irreechi ayyaanni Irreechaa sabi Oromoo akka saba tokkootti eega ijaarame jalqabee dhalootatti darbaa amma yeroo keenyaa kana kan ga'edha. Ayyaanni Irreechaa ayyaana itti Waaqayyoon sabni Oromoo galateeffatudha. Yeroon isaa waggaa yeroo ganni darbee birraan bari'u yeroo midhaan alaa bilchaatee torrobee garfamu yeroo ifaa yeroo gammachuu
yeroo dukkana keessaa gara ifaatti darban Waaqayyo yeroo quufuudhaaf kan saba kanaaf kenne ta'uusaa itti hubatanii abbootiin hundumtuu waliin wajjiniin Waaqayyo uumaa isaanii itti galateeffatanidha. Kanaaf guyyaa galataati jennee waamuu dandeenya. Kun immoo addaan kan hojii wal duukaa waan adeemu haa ta'u maleetuun ta'iniyyuu ta'uu baatuyyuu macaafa seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 16 seera leewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 15 irraa ka'ee seera lakkoofsaa boqonnaa 28 lakkoofsa 26 irraa ka'ee kan jiru yoo dubbifne yeroo makariiti yeroo sabni Israa'el Waaqayyoon itti galateeffatudha. Isa kanaan wajjin baay'isee wal fakkaata irreechi kun. Yeroon isaas naannoodhuma tokko yeroo midhaan makaratan yeroo quufaa yeroo gammachuu kanaaf Waaqayyoon galateeffatu. Sagaleen Waaqayyoo immoo kan jedhu hafuura kan qabu hafuura kan baafatu hundinuu Waaqayyoon haa galateeffatu jedha. Macaafa faarfannaa 150 lakkoofsa 6 irra kan jiru ilaaltanii kana argitu. Achis immoo boqonnaa 17 lakkoofsa 2 macaafa faarfannaa waan akkasiitu argama. Waaqayyoon galateeffachuun aadaa saba Israa'el saba Yihuudootaa ture. Akkasumas immoo Waaqayyoon galateeffachuun aadaa saba Oromoo ture. Waan Waaqayyo isaan godhee fi Waaqayyoon yerootti garaa guutuudhaan galateeffatanidha. Kanaaf yeroo ayyaanni Irreechaa kun isa kanadha. Gochaa Waaqayyo saba kanaaf godhee fi Waaqayyoon galateeffachuudhaaf waggaatti al tokko walitti qabamanii kan ittiin ayyaaneffatanidha. Luba Dr. Tasgaraa isin maal jettu waa'ee ayyaana Irreechaa kana attamitti ibsitu? Namni dabalaan jedhanii sirriidha. Iddootti waggaa 50 kan kun dooraa ture inni jedhee wanta inni qabu hundumaa wanta xuraa'aatti lakkaa'ee hafe malee sabni kun Waaqayyoon galateeffachuu beekaa. Ayyaaneffachuu beekaa. Ayyaanni ayyaaneffatu keessatti inni Irreecha jedhamu akkuma ammaa L.Dr.Dabalaan jedhanii yeroo guyyaa galataati. Yooma deebilee maal jedhama maaltu ta'a yeroo namni kun walitti qabamu maaltu hojjetama yoo jennee tokkoffaan Waaqayyoon akka galateeffatan mul'isu. Lammaffaan jaalala jira yeroo sana nagaatu jira. Namni walillee walitti araaratu jira. Dhiifamuutu jira yeroo sana. Kanaaf amantii kiristaanaa keessatti jaalalli iddoo guddaa akka qabu hin beekna. Nagaanis iddoo guddaa akka qabu hin beekna. Araarris iddoo guddaa akka qabu hin beekna. Dhiifamuunis namni walii dhiifee walitti araaramee nagaadhaan walii wajjin jiraachuun akka jiru macaafa qulqulluu hin beekna. Kuni qabiyyeen isaa yommuu ilaallu wanta tokko wanta amantii keenyatti hin arginu dhokatee jala keenya jala dhokatee kan turetu amma sabni keenya duba ba'ee ofii isaatiin ayyaana kana ayyaaneffachaa jira waan ta'eef ayyaanni kun ayyaana sabaatti malee ayyaana maatii tokko miti ayyaana saba tokkoof. Sabni kun immoo wanta isaaf ta'e wanta Waaqayyo isaaf godhe Waaqayyo baatee galateeffachuun iddoo hundumaa biyya hundumaa jiraatu maatiin jettee biyya hundinuu wanta Waaqayyo godheef waggaatti tokko walitti qabamee walii wajjin ayyaaneffataa. Mana isaa keessatti isin ayyaaneffataa kun garuu sassaabni danuun hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamee Waaqayyoon galateeffatuu fi ayyaaneffatuu ayyaaneffachuudha kan waaqeffachuu miti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ayyaana kanarratti wantoota ta'an tokko mee akkasin naa ibsitaniin barbaada. Eebbi jira ayyaana kanarratti Waaqayyoon galateeffachuutu jira. Mee luba Dabalaa maali wanta sin eebba maal fakkaatu eebbifama maaltu dubbatama maaltu jedhama mee isa kana nuu ibsaame. An takka carraa argadhee ayyaana kanarratti argameen beeku.
maaltu akka ta'us hin beeku. Garuu waan an beeku tokko qaba. Sabi Oromoo galataaf yeroo walitti qabamu hundumaa yeroo irreechaas haa ta'u yeroo kan biraas haa ta'u kadhatu qaba. Isatti Waaqayyoon galateeffata. Isa kana nama toora galchee cimma. An irratti argameedha kanatu ta'a kun sirriidha kun sirrii miti jechuu hin danda'u haala namni kanatti ofii kooti irratti argamee hin beeku waan ta'eef. Garuu walumaa galatti sabni Oromoo yeroo galataaf walitti dhiyaatu kadhatan ni kadhatu sitti mu barbaada. Akkana jedha yaa Waaqa keenyaa kan siin uume hin jiru. Siin malee kan uumames hin jiru. Ruudaa yookiin samii Waaqaaf lafa uumama lafa Waaqaaf lafi uumama harka keetiiti. Namnis horiinis bishaaniif midhaan qilleensis tulluuniif mukkeetiinis bineensi kotteen deemu uumama harka keetiiti. Allaattiin baalleen balali'u uumama harka keetiiti. Kan garaadhaan mul'uuqu hunduu uumama harka keetiiti. Araara nuuf buusi akka fedhetti. Yaa Waaqa keenyaa Rabbi hundumaa uumtee dhiiraaf dubartii gootee lafa diriirsitee tulluu mudheessitee kan uumame hundinuu si harkaa iji saba keetiin argaa. Yaa Waaqayyo keenyaa hoofu'e hooqubaa jennee siif sagannaa siif jilbeenfannaa addaan siif gombifannaa galata siif galchinaa. Yaa Rabbi tokkichaa kadhata keenya nuuf dhaga'i. Iddoo yaadnu iddoo abballuun nu ga'i. Kan siif laanne nuuf sooradhu. Lubbuu keenya nuuf qusadhu. Ijoollee keenyaaf nagaa kee nuuf buusi. Qorata keenya nuuf eebbisi. Si amannee si saganne. Hoofu'ee hooqubaa hoo galata jedhaniitu galateeffata. Akkasittiin Waaqayyoof galata galchuu sabni keenya. Guyyaa gaafa ayyaana irreechaa kan irratti kun kadhatamu isu hin beeku. Garuu walumaa galatti kun kadhata saba Oromooti. Galata yommuu Waaqayyoof galchu. Safuudhaan safuu jedhee Waaqayyoof safuu jedhee gadi gugguufee gombifamee Waaqa isaa sagadaa sabni Oromoo. Lubatas garaa akkamitti ilaaltu kadhannaa kana achirraatii maalu hubattu waa'ee irreechaa wajjin walitti qabdanii yeroo ilaaltan amma namootni tokko akka Oromoon waan waaqa tolfamaa tokko achirratti waaqessuu akkasitti faa kan kaa'an jiru yookaan immoo akkasittiin kan shakkan jiru. Mee kadhata isaan amma nu dhageessisan kana wajjin wal qabdanii irreecha irratti waan ta'u kana wajjin waan agartan waan qorattanii bira geessan maal nuun jechuu dandeessu? Gaariidha gaaffiin kun ani ofii kootii si'a tokko dhaqee irratti argameera biyya Jarmanii kanatti kadhatame kana hunduma isaa marga baatanii maddatti dhiyaatanii namoonni utuu kadhatanii utuu dubbatanii keessatti argamee gurra kootiin dhaga'ee gammadee isaaniif wajjin gammadeen ture. Kanaaf kadhati kun isuma kiristaanonni kadhatan isuma macaafa qulqulluu keessaa arginu malee addaanuu miti isatti dabalamee jiru wanta garagaraa wanta namni sabi keenya dur beeku sabi keenya barbaadadii walitti dabalsee haasa'u kadhatu jireenya isaa keessa kan jiru jireenya sabaa keessa kan jirudha kadhati kun. Amma kiristaanota erga taaneetii kiristaanonni kana keessatti attamii yoo jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatiin ayyaannan warra Yihuudootaa hunduma isaanii keessa dhaqeera. Ayyaannan kun akkuma kan keenyaa akkuma sila dubbatamaa yoo ture gochaa Waaqayyoo saba isaatiin godhee kan mul'isanidha malee wanta kan biraa of keessaan qabani.
yookiis waaqota tolfamaa waaqessu jedhanii warri haasa'anii haasaadha malee hubatanii miti bira dhaqaniis arganiis miti duraanis dhaga'anii miti ijaanis arganii miti. Kanaaf kadhati akkasii kuni kadhatuma kiristaanni tokkoyyuu kadhachuun maluudha jedhanii yaada. Baay'ee gaariidha. Mee gara lubaa Dr. Dabalaatti. Wantan itti luba dabalu tokko jira. Sambaa lubi jedhan irratti sirriicha kaa'aniiru. Sabi Oromoo waan ittiin Waaqayyoon fakkeeffatu hin qabnu. Tokkollee bifa fakkeenyaa ofuma duratti hin qabaatiin isa Waaqayyo jedhee kan saba Oromoo keessattuu kana argina. Bifa fakkeenyaa of dura kaa'ee kun Waaqa kooti jedhee waan waaqeffatu hin qabu. Gaaratti sagaduu, mukatti sagaduu, lagatti sagadu. Kun hundinuu uumaa Waaqayyoo gamma dubbifneef. Uumaa Waaqayyoo akka ta'e itti fudhata malee Waaqayyoon bakka bu'eetu kun Waaqa keenya kanaaf isatu ittiin nuugaa jedhanii waan waaqeffatan hin qaban. Bifa fakkeenyaan qabu sabni Oromoo. Waaqayyoon Waaqa isaa akkuma jirutti waaqeffata. Akkanatti ilaaluun gaarii natti fakkaata. Waa'ee gaaratti sagaduu, waa'ee gaaratti sagaduu, mukatti sagaduu, lafatti sagaduu inni yeroo kan fudhatamuu danda'a. Hin goonu sabni Oromoo kana. Garuu warra kana hundumaa akka meeshaatti fudhateetu ittiin Waaqayyoon galateeffata. Mee waan tokkoon kanumaan wal qabsiisee sin gaafadha luba Dr. Dabalaa. Amma Oromoon yeroo eebbisuu margi jiidhaan harka isaa keessaatii hin dhibu. Yeroo irreechaas marga jiidhaa harkatti baata. Irreechi kun naannoo bishaaniitti ta'a. Bishaaniif margi maayini hiika maalii hiika addaa maalii qaba saba Oromoof? Al tokko immoo naannoo gaaraatti ta'a wanti kun. Gaarroo hiika maalii qaba? Mee dubbii sagalee Waaqayyoo wajjin walitti qabaati waan nutti himtan yoo jiraate nutti himaa. Isuma jalqabaatiin an ka'a gaa. Bishaani qarqara bishaaniitti yommuu walitti qabamanii ayyaana kana ayyaaneffatanii bishaanni fakkeenya jireenyaati. Jireenya gargar hin cinne. Bishaanni jireenya namaafis, horiifis, bineensaafis, mukaafis, margaafis kan inni ittiin jiraatudha. Kanaafi bifa waltinaata kun gaa jireenya kan kennu, jireenya gargar hin cinne kan kennuu danda'u Waaqayyo akka ta'e mul'isa. Yaa madda kanaa jedhe yeroo madda kana jedhee kadhatu Waaqayyo isa madda kana uume jedha malee maddicha miti. Akkas immoo coqorsa marga lalisaa harkatti yeroo qabatee dhaqu margis immoo is a symbol of fertility. Jechuun namnis, horiinis, midhaannis akka ittiin horu kan horuu isaa mul'isuudha. Kanaaf akka jireenyi keenya ittuma dabaree adeemu kana keessatti immoo jireenyi keenya siif kan dhugaa ba'u akka ta'u. Jireenyi keenya ijoollee kan horuu dandeenyu kana hundumaa argachuu kan dandeenyu siin jedhanii kana sana bakka buusaniiti ittiin marga kana harkatti qabatu. Margi is a symbol of fertility. Horuudhaaf fakkeenya horuuti. Kanaaf kun lachanuu walumaa wajjiniin adeemu jechuudha. Gaara immoo yoo fudhatte macaafa qulqulluu keessattis waa'een gaaraa iddoo halletti dubbatama. Daawwitii ija koo gara gaarotaatti ol fudhattee nan ilaalaa gargaarsi koo eessaa naa dhufaa isa Waaqayyo isa lafaa Waaqa uume biraa naa dhufaa. Gaarri akka konseptii yookiis akka yaada saba Oromootti Waaqayyotti dhiyaata. Gaara irratti yommuu dhiyaatanii sagadanii akka Waaqayyotti dhiyaataniitti fudhatu malee gaara kana waaqeffatu jechuu miti. Kun hubatamuu dhumata irra jira. Kanaaf mukkis taanaan waa'ee mukaas macaafa qulqulluu keessatti gaariitti kaa'ameera. Kanaaf jarri kun hundinuu Waaqayyoof galata akka galchinuuf meeshaa kan ta'anidha malee warra kanatti sagadu jechuu miti.
kun hubatamuu qaba. Bishaanni fakkeenya jireenya gargarii cinnee. Margi lalisaan fakkeenya horuuti. Wal horuuti, wal baay'isuuti. Gaarri fakkeenya waaqayyo laachuuti. Kanagaa akka kanatti yoo ilaalle malee nu galu dubbiinsaa garuu sabi kun akkuma nigdeemmaa jedhe waaqa tolfamaa hin qabu. Waaqayyo kan wal qixxeessu kun waaqa kooti jedhee kan itti sagadu hin qabu. Wanti inni godhu iddoo godhu kan hundumaattuu hundeen burqaan jireenya kana hundumaa waaqayyo akka ta'etti amana. Yoo yeroo dheeraa booddee tarii kana gadhiisa ta'e hin beeku malee ana kan beekutti isa kanatu jira. Baay'ee gaariidha luba Dr. Dabalaa. Luba tasgaraa waan itti dabaltan jira isammaa lubi Dr. Dabalaan jedhan irratti. Sirriidha wanti amma lubi Dr. Dabalaan jedhanii wanti tokko keessatti itti dabaluu kanan barbaadu waa'ee margaati. Margi hiikaa baay'ee qaba. Akka hubadhutti milikkita araaraati, milikkita nagaati. Margi amma fakkeenyaaf leenci tokko dhufee saawwa namaa nyaatee akkas jedha Oromoon harka tokkoon marga baatanii harka tokkoon immoo eeboo baatuudha. Marga sana tajaajilanii leenca sana horii nyaate sanaan bineensaan narraa deemee jedhu malee hin ajjeessan dura. Yoo ni dide duwwaadha kan isaanii eeboodha waraanan malee wanta akkasii kuni kan inni argisiisu namni marga baatu yeroo hundumaa araaraa barbaada, nagaa barbaada, jaalala barbaada, dhiifama barbaada malee lolaa fi hin qophaa'u jechuudha. Oromoon kana harkatti yommuu baatu akkatti baachuun isaa araaraa waan argisiisuu fi wanta akkasii kana yeroo hundumaa ummataatti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Itti aansee immoo kan inni jechuu barbaadu waa'een muka jala taa'u, muka akkamii jala taa'u kan jedhamu innis immoo hubatamuu qaba. Mukuma ta'ee muka jala taa'u tuutan muka baala qabu, muka gaaddisa qabu, gaaddisa jala taa'eetu araata namni. Iddoon kun iddoo araaraati. Iddoo araaraa waan ta'eef dur mana ijaarratanii mana keessatti namni baay'ee walitti hin qabamu. Amma ala yommuu ba'an immoo iddoon araaraa kun sabi baay'een kan irratti walitti qabamu waan ta'eef odaa yommuu jedhamu odaa namoota muraasatu iddoo kanatti walitti qabama. Muka gogaa yommuu baatu namni tokko margaa bikee baata jechuun bikeen gogaadha, margi immoo jiidhaadha. Du'aa fi jireenya jechuudha. Kunis immoo silaa yoo didde du'atu jira. Yoo araaramte immoo margaa kunuutii jedhee baasee deema. Kanaaf margi hiikaa baay'ee waan qabuuf kana hubachuun namoota keenyaa fi baay'ee barbaachisaadha jedha. Baay'ee gaariidha. Mee egaa kanuma wajjin wal qabatee gaaffii gabaabaa garuu immoo ulfaataa tokko lamaan keessanuu gaafadhamee luba Dr. Tasgaraarraan jalqaba. Irreechi kuni egaa dubbanneerraa waan baay'ee nutti himtaniittu. Irreechi kun waaqeffannaadha moo ayyaaneffannaadha? Yookaan immoo worshiippiidha moo celebrationidha? Akka hubadhutti kuni waaqeffannaa miti ayyaaneffannaadha malee galateeffachuudha. Waaqayyoon kana nu godhee jedhanii galateeffachuudha. Sabni hundinuu waa'ee kanaa akka ayyaaneffatu mataa hundinuu keessaati iddoo garaagaraatti akkuma maqaadhaan ture hin argina. Waaqayyoon galateeffachuudhaa fi walitti qabamu malee waa'ee sagadaa waa'ee amantii ilaalu miti. Akka keessa kan dhaqanii amantii islaamaa kan qabani, amantii kiristaanaa kan qabani, waaqeffannaa kan qabani, amantii garaagaraa kan qabani. Sabni ayyaanni kun ayyaana sabaa waan ta'eef hunduma isaa kan hammatudha malee keessatti amantii tokko duwwaa kan leellisu miti. Amantiin hundinuu iddoo tokkotti saba sanaaf walitti qabamee
amantii garagaraa kan qabu walitti qabameetu iddoo sana dhaqa. Kanaaf kiristaanas ta'e islaamas ta'e waaqeffataas ta'e iddoo tokkotti ayyaana kana ayyaaneffata. Anis akkuma beektat garaafaan jedhani kanan amanu ayyaaneffachuudha malee waaqeffachuu miti wanti kun. Kanaaf wanti ayyaaneffatamu immoo namoota adda addaati hunduma isaaniitu walitti dhufee waggaatti al tokko sabi mootummaatti walii wajjin argamee itti ayyaana kana ayyaaneffata. Ayyaanni kunidhaa kan guutummaa saba Oromooti. Lafa sabi Oromoo guutummaatti walitti qabamee waan Waaqayyoo isaaf godheef Waaqayyoon itti galateeffatee guyyaa bara roobaa keessaa bara birraatti yerootti ba'e itti yaadatee Waaqayyoon galateeffatu ayyaana malee waaqeffannaa miti. Akkuma ergamaa jedhame immoo achitti argamnee yoo ilaalte an argamne jedheera. Bifa attamiitiin ayyaaneffama ayyaanni kun kan jedhu gaaffiin deebii argachuu qaba. Haa ta'uyyuu malee walumaa galatti saba Oromoo tokko kan godhu iddoo tokkotti kan walitti qabamanii Waaqayyoon ittiin waaqeffatan identity Oromoo Oromummaa kan agarsiisu ayyaana saba Oromoo isa guddaadha jedheetanii fudhadhaan akkasitti ilaala. Baay'ee gaariidha. Gamma gaaffii tokkoon isin gaafadha lamaan keessaniyyuu amantootni wangeelaa irreecha attamitti ilaaluu qabu gaa eegaa kun hundumtuu kana ta'eeti. Mee lubaa Dr.Tasgaraa nu jalqabaati lubii Dr.Dabalaanis immoo itti nuufufu amantootni wangeelaa irreecha attamitti ilaaluu qabu? Amantoonni wangeelaa rakkina isaan qabanii kan deemu kana nufi kooti beeku waggaa 150 dura erga biyyi kun koloneeffame ayyaannan Oromoon dur qabu hundinuu akka irraa jalaan laafaa adeeme qabamaa adeeme beekamaadha. Ergasii immoo deebi'ee sabi kun ayyaana sana ayyaaneffachuu hin dandeenye waan ta'eef akka amantii Oromaatti akka amantiitti ilaaluutti ka'e namoonni wanta Oromoon godhu hundumaa. Kun garuu dogoggora waan ta'eef kiristaanni tokko sabatti gargar ba'ee ani addaani amantiin koo addaani jireenyi koo addaani jechuu hin danda'u. Sabatti kan gargar nu baasu hin jiru. Yoo sabni karaa irraa goreyyuu keessa illee wanta sabni godhu qajeelchuudhaaf waamicha qabna. Waamichi nu qabnu ergaa wangeelaati. Ergaa nagaa of harkaa qabna. Ergaa jaalalaa of harkaa qabna. Ergaa araaraa of harkaa qabna. Dhimma akkasiitti keessatti dubbachuu dandeenya yoo wanti jal'ate jiraate malee ala dhaabachuun nurra hin jiru. Kiristaanota irra hin jiru. Kiristaanonni hundinuu kanatti bobba'anii kanarratti argamanii seera qabaniin seera amantii isaaniitiin achirratti argamanii wanta dabayyuu qajeelchuu qabaa. Sabatti kiristaanni sababii sabatti gargar ba'u tokko iyyuu hin qabu jedhanii hubadhani. Baay'ee gaarii. Lubii Dr.Dabalaa noo maal jettu? Ani immoo akkamitti ilaalu amma akkuma dubbataa turre duraan dursee hubannaan saba keenyaa waa'ee irreechaatiif in jeneraal walumaa galatti sabni keenya irreecha kana attamitti ilaalaa attamitti fudhataa kan jedhudha. Itti dabalee immoo yeroo irreechi kun ayyaaneffatamu maaltu ta'a kan jedhu itti dabalamaa. Egaa kan hundumaa keessatti hubannaa ta'uu qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Nuti fayyinni karaa Yesuus Kiristoos duwwaadhaan akka argamutti amanna. Waaqayyos immoo gooftaan Yesuus Kiristoos immoo amantootaaf waldaa kiristiyaanaatiif ergaa kenneera. Ergaa wangeelaa. Isa kanaaf egaa
ayyaanni irreeffachaa kuni saba namni miliyoon lafa namni miliyooniin lakkaa'amu itti argamudha. Kanaaf carraa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'uu bakkee baasee nuuf kenna wanti kun. Achitti ofirraa fageessinee kun kan keenya miti kanatti isin amannu kanas hin fudhannu jechuu otoo hin ta'in achitti argamnee namoota wal barree Waaqayyo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa akka jaallate hunduma keenya akka jaallate jarreen kanatti dhugaa ba'uudhaaf carraa guddaa nuuf kenna ayyaanni irreechaa kun. Irreecha hin balaaleffachuudhaan waan haaraa wanti nuti goonu tokkollee hin jiru. Maaltu jira kana keessa? Maaltu hir'ate jireenya saba Oromoo keessatti amantii saba Oromoo keessatti kan hir'ate maalinni hir'uu sana immoo guutuu kan danda'u eenyu jennee gaaffii gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Ergemmaa sabni Oromoo Waaqayyoon beeka jenne Waaqayyoon beekaa akka beeku sanatti immoo akka beekumsa isaatti immoo Waaqayyoon Waaqa isaa galateeffata. Garuu achi keessaa kan dhime maanni hojjettanii gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa akka ta'e of keessaa dhabuusaati. Isa kana. Kanaaf egaa ayyaanni irreechaa kun carraa nuuf kenna. Carraa ittiin namoota wajjin wal barru. Carraa ittiin immoo wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa fayyisu sana saba keenyaan geenyu. Carraa nuuf kenna jedheetan yaada. Kanaaf isa kana murtoonsaa kanuma amantootaati. Ilaa carraan kun argameera. Carraa kanatti maayii ba'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uu lakki ani kana keessa hin dhaquu hin barbaadu kanatti makamuu hin barbaadu jedhee murtoo godhachuu kan jiru kan irra ta'u amantoota mataa isaaniiti. Namni tokkollee nama gaddisiisuu hin danda'u. Kana godhee yoo kana gochuu baatte kanatti ajajachuu hin danda'u kana keessatti. Kanaafi wanti jiru fayyinni Yesuus Kiristoos waan akka ta'e. Iddoo kamiin immoo haa ta'u yoomiyyuu haa ta'u yeroo hundumaa immoo galateeffamuun kan irra jiru Waaqayyo isa uumaa keenya ta'e isa karaa Yesuus Kiristoos nu fayyise sana isa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yommuu kana hubannu achitti argamnee dhiifne kun garaagarummaa tokkollee hin fidu. Garuu carraa Waaqayyo nuuf kenne isaaf dhugaa ba'uudhaaf carraan nuuf kennetti karaa ittiin maayii ba'uu dandeenyu ogummaadhaan hafuura Waaqayyoo gaafannee karaa ittiin nama tokkoof illee fayyisaa ta'uu gooftaa Yesuus Kiristoos itti labsinu qabaachuutu nuuf ta'a. Isa kanaaf karaa nuu banaa ayyaanni irreechaa. Achitti argamuun koo isa sana jechuutu ayyaana jenneerraa amma ayyaana ta'ee jirutti akkasitti amma fudhatamee jirutti wanti nu sodaachisu hin jiru. Keenya garuu tokkummaa keenya agarsiisaa fayyina Yesuus Kiristoos keessaa argamu immoo sabootaaf calaqqisiisuu karaa ittiin dandeenyu barbaaduudha. Ogummaa guddaa barbaachisa kanarratti. Isa kanan jedhaan. Baay'een isin galateeffadha lamaan keessanii atu sagantaa keenya hin xumuriin fundura garuu waan itti dabaltan waan gaggabaabaa yoo qabaattaniif carraasaa isiniin kennaa luba Dr. Tasgaraa. Wanti itti dabalamu baay'een hin jiru garuu namooti keenya gowwoota ta'uun isaan irra hin jiru ogeessota ta'aa jedha macaafni qulqulluun ogeessota ta'aa waan Waaqayyo jaallatu hubadhaa. Waan Waaqayyo jaallatu akkuma sila jennee nagaa jaallata, darala jaallata, araara jaallata, dhiifama jaallata Waaqayyo. Kanaaf iddoon wanta akkasii jiru iddoo kiristaanni jiraachuu keessatti argamuun maluudha jedheen yaadan. Keessatti argamuun akkuma walii dabalaan jedhanii kan lafa kaa'een achi dhaqa otoo hin ta'in isaan qabu fudhadhee ergaan itti kenname qabatanii iddoo sana dhaqa waan ta'eef kiristaanonni kanarraa of qusachuun isaan irra hin jiru. Ala dhaabatanii ilaaluun irra hin jiru. Keessa ta'anii hubatanii wanta godhan hundumaa hubannaadhaanii gochuutu isaan irra jira jedheen yaadan.
guddaan isin galateeffadha. Luba Dr. Dabalaa waan tafee jira? Akkuma amma lubee Dr. Garaanfaan jedhanii jalqabas jedheeraansi waan kana general walumaa galatti fudhannee kana jechuun danda'amu hubannaan namoota keenyaa adda adda. Tarii inni nuti dubbannu kun tokko yoo gufachiisuu danda'a ta'a. Namni tokkollee immoo akka gufatu hin barbaannu. Tokko fi yookaan tokko jettu fakkaatu. Amma namoonni baay'een irreecha irratti argaman dhuguma yookiis yaada galateeffachuutiin dhaqan immoo waanuma ta'e kana ilaaluudhaaf dhaqu. Kun subatamuutu irra jira. Namoonni baay'een waanuma ta'aa jiru kana ilaaluudhaaf baay'ina namootaa kana keessatti argamuudhaaf maaltu ta'a laata jedhanii gaaffii of keessaa qabaniifiti dhaqu malee dhugaadhumatti wanti kun maal akka ta'e dhugaatti hubatanii waan dhaqan fakkaatu. Sababii kanaatiif baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Yaadi keenya adda addaa. Ani kun gurraacha yoon jedhee inni tokko adiidha. Beekamaadha kan hundumti keenya beekna kana. Yaada adda addaa qabna. Kanaaf walumatti qabnee baaskeetii tokkotti nanneelaa kanaati kana fudhachuutiniif ta'a. Karaa jiru hin qabnu. Kanaaf of eeggachuutu nurra jira waan goonu hundumaa irrattu. Isa kanaafatini sababa kanaatiifanii namoonni kiristaanonni amantoonni murtoo mataa isaanii godhachuutu irra jira. Luba garaa tokko jedhee luba dabalaa tokko jedhee afatuun ta'ini ilaa wanti kun sirriidha. Yookiis wanti kun sirrii miti kanaafan kanan godhu. Lakki wanti kun sirriidha immoo kana keessaa hafuun barbaadu jechuu kan danda'u namoota dhuunfaati amantoota gadda mataa isaaniiti. Murtoo ofii isaaniitiin godhachuutu irra jira. Nu garuu walumaa galatti waan waa'ee irreechaa kana dubbanne waan irreecha kana irratti ta'u adda addaa kan immoo keessa gallee arginee laa kanatti kanarraa of eeggadhaa kanaati kan immoo golaa waan jennu hin qabnu. Angara koo akkas. Kanaafi dararka gaariidhaatti ka'anii nu warra nagaa Kiristoos labsinuudha. Warra nagaati. Warra araaraati. Warra tokkummaati. Isa kana akka kanatti ilaallee attamitti namoota nagaa ta'uu keenya, namoota araaraa ta'uu keenya, namoota waaqayyoo ta'uu keenya attam goonee mul'ifnaa carraa arganne kana keessatti jennee of gaafachuu qabnaa kan jedhu yaada koo keessa kan jiru. Meeduuta garaan akka gaariitti kaa'anii. Kana caalaa wanti nuti daballu baay'ee waan jiraatu miti. Kun immoo haaluma jireenyaa keessatti baraa kana deemnudha malee haaluma tokko waan kana hundumaafuu deebii quubsaa arganna jennee yoo yaanna ta'e dogoggorreerra kun dogoggora ta'a. Deemsa keessa waan ta'utti adeemna. Waaqayyos immoo karaa nu agarsiisa. Nu garuu akeeki keenya ulfinni Kiristoos iddoo hundumaattuu akka mul'atu gochuudha. Fayyisaa ta'uun Kiristoos iddoo hundumaattuu akka mul'atu ta'uudhaafi dhugaboomsa keenya barbaada. Dhugaboomsa kana immoo namoota yoo wal barte malee gochuu hin dandeessu. Irreechi immoo lafatti namoota wajjin wal baruu dandeenyudha. Lafa isaaniitti of barsiifnu, lafatti nama of barsiifnu, ofii keenyaas nama birruudha. Yeroo kana ta'u karaatu nuu banama wangeela Kiristoosa fayyisu labsuudhaaf. Baay'ee gaariidha. Lamaan keessanuu guddaan isin galateeffadha. Egaa akkuma beekamu irreessi horaa Finfinnee torban kana keessaa irreessi horaa Arsaddii immoo torban dhuftu keessaa adeemsifama. Saba keenya miliyoonii 10 ol ta'utu irreessa malkaa Finfinnee irratti argama jedhameetu yaadama. Malkaa horaa Arsaddiitti illee akkuma kana miliyoonaan sabni keenya ba'a. Kanaaf waaqayyo gooftaan maccaa saba keenya kana nagaan baasee nagaan akka inni deebisu nagaan baasee nagaan akka galchu akka tiksu immoo waldootiin kiristaanaa keenya bakka jiranitti hundumtu
kadhataan akka saba keenya duukaa ta'an waamicha keenya dabarsina. Egaa luba Dr. Tasgaraa Hirphoo Hermansborg Jarman irraati, luba Dr. Dabalaa Birrii immoo Chicago Illinois irraa, lamaan keessanuu maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Warra Wangeelaatiin guddaan isin galateeffadha. Baadhaatis galatoomee obborobsaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwtevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa, yookanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Biyya Misiri kusharka saarfatee gara waaqayyootti malisa kakuu waaqayyoon of gatatee xumura marawatee addunyaaf taanaaf boqonnaa yeroo yaadatamu dhiyaatee addunyaaf taanaaf boqonnaa yeroo yaadatamu dhiyaatee kusharka saa waaqayyootti ni bal'isa kusharka saa waaqayyootti ni bal'isa kusharka saa waaqayyootti ni bal'isa kusharka saa waaqayyootti ni bal'isa. Kakatesnis yalmanabudi yakusiyarata Kakatesnis yalmakari kakatesnis yalmanabudi yakusiyarata Kakatesnis yalmakari kakatesnis yalmanabudi yakusiyarata Kakatesnis yalmakari kakatesnis yalmanabudi kusiyarata.